لله رب العالمين الذي أعد الجنة لمن اتقى ولو كان عبدا حبشيا وأعد النار لمن عصى ولو كان شرفا قريشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسي كينيا إرشاد الأنام فولا أفرطمي شني قافي سدت تمرقين يجر درسي فولا أفرطمي شن قافيف ديبي سدت تمرقين يجر بعون الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم مكا الله كينيا الدنيا رحمة مخلوق هندسي بداسي آخرات موم من تودا قفا جنة بدا سوتين إيغالا أكواني نبرن نكم بركان فقرتي شيطاني لين وسواسنيف جزي برنو كيستي جچو باب الصلاة أولان كوني وائي صلاة كيستي دبتما بابا جچون كرا إران سينان fakkeenyaaf mana waggaa seenan barrii tokkoon seenanii meeshaaleen mana sana keessa jiru hedduudha jechuudha. Baaba salaataa seennee salaata meeqatu akka keessatti argamu akkeessa arganna jechuudha. As-su'aal gaafii 80 geenye jirra. Maa ma'ana salaatii jedha. Hiikaan salaata jechuu maa inni? Salaatuma wanni jedhamu kuni maalinni? Maqaa maaliiti? معنى ساماهني هيكني ساماهني ترجمين ساماهني الصلاة صلاة جتشون جده هي عبادة ذات أقوال وأفعال صلاة جتشوني عبادة ذات أرقمتو جتش كيست اللي وجيران اللي جتشو صلاة كيست يوقراني عبادة قوليا أرقمتو يو ركوع قوني والكاني قدبوني أو hojiidhaan waan argamtuu jechuudha. Salaata jechuun ibaadaa zaata jechaatii fi gochaatiin argamtu jechuudha. Awwaluha takbiir dura ergaa itti seennu Allahu akbar jennee itti seennaa. Eddii wadaannee amma wadaannee qaamnis dhiqatamee wadaatameerasi salaatatti seenuudhaaf awwaluha at-takbiir dudaan dursinee utuu waa tokko hin jedhin takbiirtaa goona qiblaatti gargallee Allahu akbar jenna wa aakhiruhaa at-tasliim waggaa xumurrummoo salaamtaadhaan xumurraa mirga irratti baanee gara bitaa irratti bahuudhaan xumurraa jedha ni galee salaata jechuuni gochaanillee jechaanillee ni argamti ibaadaa zaata gochaa fi jechaan argamtuudha. Durasii takbiirtaadhaan barnee akirasii immoo salaamtaadhaan xumurraa jedha. Salaata jechuun kana jedhe ma'anaan salaata jechuun. Xayyeeb gaafii 81 maahiyya salawaatul mafruudaa maala salaanni waajibaa salaanni dirqamaa alwaajibatu calaa kulli muslimin wa muslimatin dirqama kan taate muslima dhiiraatii fi muslimtitti dubartii irratti salaanni dirqama taate salaata isii kamii salaanni waajiba tahan salaatawwan isaan kamii jedha salaatawwan isaan kamii tarreessuuf deemas asgaditti as-salawaatul mafruudatu salaanni dirqamaa kan waajibaa ka rabbiin dirqama namarratti godhe 5 salawaatiin صلاة وقتي شنني جتشو صلاة وقتي شنن صلاة يروشن في يوم وليلة الكن قيا بوتو كيستي في الكن قرتي كيستي جتشورا صلاة وقتي شن جتشورا ساتي ديقدمي أفر كيستي صلاة وقتي شننتو درك أما جتشا درك أما تران شنتما ترتقا فربين ergamaa keenyatti nuuf kennu ammoo hojiidhaan rakaa waqtii shanitti galtee miindaansi immoo bakkuma 50 tafe jechuudha. Tayyib wahiya isii shanan suni tartiibaan yoo ofne alfajruu jedha salaata fajrii
salaata suhubii jechu raka'ataani raka'aa lama qofaadha salaanni fajrii raka'aa lama qofaadha waqtiin siis waqtii fajru saadiq ba'e fajriin lama fajriin tokko akka eegee yayiitti tokkichummaa isaatiin garaa samii keessa ol deema dheerate ammoo fajru saadiq moggaa gamaaf gamanaatti hifaa jechuudha. Gizeen salaata fajrii gizee sana gizee san raka'aa lama qofatu salaatama waajibummaadhaanii jechuudha. Isiin sunnaaniif waajibni raka'a keessatti walqixa. Sunnaa ba'adiyyaa hin qabdu qabliyyaa malee. Sunnaa duraa raka'aa lama salaatan. Raka'aa lama salaatanii xiqqishoo yeroo gabaabduu wayii cinaacha ofii mirgarra ciisanii hanga hiqaamamutti. Sunnaa rasuulaati sallallahu alaihi wasallam salaata sunnaa fajrii raka'aa lamaan duraanii yoo salaatanii kaan xiqqishoo sii cinaacha mirgarra ciisan wadu'a namaa eeguu irrattis nama gargaara mirgarra ciisuun waan ta'edhaaf. Sana booda hoo raka'aa fajrii lamaan salaatan salaata suubii jechuudha. Salaata suubii salaatan. Xayyeeb guyyaa ittifa jum'aa fajrii guyyaa jum'aa salaata guyyaa jum'aan akka har'aa fajrii yoo ta'e salaatni yoo ta'e suuraa sajadaatii fi awwalarra hanga aakhiraatti suuraa sajadaatii fi suuratul insaanii qara ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam suuraa as-sajadaatii fi suuratul insaaniin salaata fajrii salaata ganamaa jechuudha. Salaata fajrii salaataa jechuudha. Abbaan rabbi sinii dandeesse sinii laaffise suuraa sajadaatii fi suuratul insaaniin salaataa jechuudha. Xayyeeb wanni kuni jamiin godhamti salaata biraatti hin hidhamti hin hidhamtu isiin adduma jirti. Adduma siitti salaatamti malee akka salaatawwan jara kaanii walitti hin hidhamtu jechuudha. Fakkeenyaaf amma zuhurii fi asrii walitti jamiin godhamuu danda'a. Magriibaa fi ishaa'ii walitti jamii godhamuu hin danda'a. Salaanni fajrii immoo jamii godhamuu hin danda'amtu qophaasiitii jechuudha. Xayyib qasriin godhamti irraa hin hirrifamaa gizee heemaltuu deeman hin hirrifamtu. Isiin raka'aadhuma lamaa jechuudha. Isiin raka'aadhuma lama imala deemanullee biyya ofii jiraatanullee isiin raka'aa lama lama salaatamtii jechuudha. Ammoo boodasii hin jiru. Boodasii salaanni gartee sunnaan ba'adiyyaan hin jiru jechuudha. Dura malee sunnaan ba'adiyyaan booda hin jiru jechuudha. Yoo hirribaa kaatan waajiba imaamaa waajiba salaatuu yoo dhaqqabattan waajiba seentanii sana booda sunna salaatuu hin dandeessan. Xayyib lammaffaa irratti salaata zuhurii jedha. Salaanni zuhurii arba'a raka'aatiin raka'aa afurtu salaatama. Raka'aa afurtu salaatama. Inni kun immoo waqtiin isaa gizee gaaddidduu waa hundaa nama jalatti galte. Waggaa gaaddidduu waa hundaa nama jala seente jechuun nama jalatti galte gizee aduun hawaasirrii deemu jechuun aduun gara jijjiirrataa deema. Gizee tokko gaaddisni namaa dabuus hin danda'a. Gizee aduun nama jalatti galtee gaaddidduun namaa jalatti dhokattee jechuudha. Raka'aa afurtu salaatama waajibni zuhurii jechuudha. Sunnaa qabliyyaas ba'adiyyaas hin qaba. Duraanis in salaatama sunnaan in salaatama zuhurii boodallee in salaatamaa jechuudha. Baay'ee yoo imaltuu deeman hin hirrifamti moo hin hirrifamtu? In hirrifamti. Meeqatti galfamti? Raka'aa lamatti galfamaa jechuudha. Salaata kamii walitti hidhamti? Salaata asriitii walitti hidhamti jechuudha. Salaata asriitii walitti hidhanii yoo imala deeman raka'aa lama lama salaatan jechuudha. Raka'aa lama lama salaatan jamu taqdiim jamu ta'akhir waan jedhamu jira. Yookaan asrii gadi fudhatu yookaan zuhurii asrii tolgeeffatu jechuudha. Baarakallahu fiikum. Xayyib. Sadaffaa salaata asriiti. Wanni rabbiin dirqama namarratti godhe salaata asriiti. Salaanni asrii isiin illee raka'aa afur. Raka'aa afurii jechuudha. Sunnaa qabliyyaa qabdi malee ba'adiyyaa hin qabdu. Qabliyyaa qabdi malee ba'adiyyaa hin qabdu. Sunnaa duraan salaatan malee boodasii hin salaatan.
isin raka'aa afur isirraa hin irrata goggaa'ee mala deeman laa hin irratu hin irrata ewa raka'aa lamatti galfamti isin illee akkuma zuhurii yoo mala deeman isirraallee raka'aa lama cabsanii raka'aa lama qofatti galchanii jechuudha. Hayyee jarreen kun lammanii jidduu jaraa tashhuda jira walitti hin hidhaman walitti addaan hin ba'an jechuu kooti. Namoonni gariin akka waan raka'aa lama lamaan salaatanii addaan baafamuu faasin itti fakkaachuu hin danda'a. Raka'aa lama salaatanii tashhuda ta'anii utuu salaamtaan bahin raka'aa lamaan booddeetti fufanii sana booda hoo salaammatanii jechuudha. Zuhuris yoo imala deeman raka'aa lamatti galchan. Asriis yoo imala deeman raka'aa lamatti galchan. Gizee fedhan asrii gara zuhuriitti gadi fidanii salaatuu ni dandayan. Gizee fedhan immoo zuhurii gara asriitti ol geessanii salaatuu ni dandayan. Xayyeeb. Waqtiin asrii immoo gizee yeroo yookaan gaaddisni likkii keenya ta'e jechuudha. Gizee gaaddisni waa hunda qadrii isaa ta'e jechuudha. Ilmi namaa tokko yoo dhundhuma sadii ta'e yoo gaaddidduun keessan dhugnuma sadii ta'e gizee sanii gaaddidduun keessaniif gaaddidduun qaamni keessa naqee wal qixxeenyaan asriin seenee jechuudha. Asriin seenee jechuudha. Zuhurii qaccee zuhurii irratti asriin seena jechuudha. Gaaddisni waa hunda fakkii isaa ta'uudhaan waqtiin asrii seenaa jechuudha. Afurirraa hin irratu. Sunnaa qabliyyaa malee ba'adiyyaa hin qabu. Sunnaa kan duraa malee ka boodaa hin qabu jechuudha. Xayyeeb. Arfaffaanii wanni rabbiin nurratti dirqama godhee salaata magribaati. Salaata magribaa jechuun salaata galgala salaatan. Eddii aduun seenuu argani. Isin raka'aa sadii salaatama. Raka'aa lamaan duraa salaatanii tashhuda ta'anii ol ka'anii raka'aa isii booddee itti fidanii xumuran. Isin sadii irraa inni irratti yoo imala deeman laa inni irrattu. Isin fajriin raka'aa isaanii ka akka biyya jiranurraa gizee imala deeman illee hin hirrifamtu. Waggaa imala deemanis sadii uma salaatan. Waggaaniif ammallee biyya jiran illee sadii salaatanii jechuudha. Ammoo jamii yoo godhatan fakkeenyaaf zuhurii fi asrii yoo walitti fidan zuhurii dura salaatanii asrii itti aansan. Wakadhaalika akkuma kana magribaa fi ishaa illee salaatuma dura dhuftu dura salaatanii jechuudha. Xayyeeb. Isiin sunnaa duraa hin qabdii ta'akiidaan hin qabdu. Abbuma fedhee salaata malee. Wanni gaddaabattee hin qabdi jedha siin jiru. Sahaabonni immoo utubaa biratti wal dorgomanii ni salaatanii ka jedhu jira. Ba'adiyyaa immoo hin qabdi isiin. Ba'adiyyaa sirriitti qabdi. Ka duraallee nima jira jedhan. Xayyeeb. Arfa shanaffaa salaanni rabbiin dirqama namarratti godhe shanaffaa irratti salaata ishaa'ii jechuudha. Salaata eddii hifaan galgalaa deeme ifaan shafaqnii halkan gara samii gara dhihaa kanaan diimatu sun eddii deeme salaatantu ishaa'ii jedhama. Isiinis raka'aa afurtu salaatama. Qabliyyaa baadiyyaa siin qabdi. Isiin raka'aa afur. Eemalaa fi biyya gizee jiran garaagaraa. Gizee imala jiran isiillee raka'aa lamatti galchan. Akkuma zuhuriitii fi asrii raka'aa lamatti galchan. Eemala yoo deeman raka'aa lamatti galchanii jechuudha. Xayyeeb. Waqtiin shafaqni deemurra hanga gartee walqixa halkaniitti deemaa jechuudha. Kanneen irratti ragaalee jiranu gadi buunee yoo laalle walumaa galatti salaanni waajibaa salaata waqtii shanan kanaa jechuudha. Ammoo sunnaalee mu'akkadaas fiduun isaan malaas keessatti abbaan kitaabaa akkasitti hubattanii akka nama isinii himetti uffatan barakallahu fiikum. Gaafii 46 fuula 46 gaafii 82 fuula 46 gaafii 82. السؤال قافي ما الدليل مال غقان كيساني على وجوب الصلوات الخمس
salaanni waqtiin shanan dirqama wanni jedhu ragaan isin qur'aana irraa qabattan ragaa isin qur'aana irraa qabattanii salaanii waqtiin shanan waajiba jettan hidadhaa qur'aana irraa jedhe hin gaafate. الدليل على وجوب الصلوات الخمس هو قول الله تعالى salaanni waqtiin shanan dirqama ka jedhu qur'aana rabbii qabanneeti. Suuraa Al-Baqaraa ayata 238. Suuraa Al-Baqaraa ayata 238. Akkija rabbiin حافظوا تكفدا إيجدا على الصلوات صلاة وقتي شنن هيجدا هنكاديسنا هندبرسنا هيجدا دركما والصلاة الوسطى كيستو صلاة التي والقطاسنا صلاة والقطاء إسين صلاة عصري تجرني صلاة عصري سنة سري تيجدا إسين جزء hawaasni illee beeladaan waswaafamuudhaan gizee waqtii uzurii wahiiti keessaa akkaan eeggadha salaata asrii. Waquumuu lillaahi qaanitiin rabbii keessaniif dhaabbadha qaanitiina haala ajaja isaa gochoo taataniin jechuun qaanitiin jechuun maanaa 11 qabaachuu danda'a. Qaanitiin jechuun ajaja rabbii gochoo tole jechoo haala taataniin rabbii keessaniif dhaabbadhaa jedha. طيب واجب الدين قرأ حكم ساتي قد سينا ما حكم ترك الصلاة جد حكم نما صلاة ديسي حكم سامالت التحكم حكم ما نميتك يو صلاة ديسي دبرتيرا يو صلاة ديسي مال تجر لالتا مال جد أموجد ترك الصلاة كفر مخرج من الإسلام. تركي نمني صلاة ديسي هين كفرا جد هين كفرا من لا إسلمنا الرابها جد راني سنو مكنا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم جد يو بدي ساني راتوبتني صلاة وقت شنن آبني زكاة باسني isaaniif karaa gadhiisaa ummata rabbitti kafaranii fi jedhe yoo salaata hin dhaabne yoo hin tooban yoo zakaa hin baafne yoo gadi hin dhiisinaa jechuudha. fakhuduuhum qabaa waxasuruuhum isaan hidhaa waqacuduu lahum isaaniif ta'a kulla marsadin cufa karaa hundaarrayyuu ta'ati isaan lolaahii jedha. Kanaaf salaata namni dhiisee kufrii millaarraa bahu kafaraa jecha. Hadiisarraa ammoo ragaan نمني صلاة دي سني كفر جدو قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل يدون امتشاتي في يدون امتتيتي في وبين الشرك يدو شركيتي في والكفر يدو كفري ترك الصلاة صلاة دي سود آج فمن تركها نمني صلاة دي سي فقد كفر آج وكمان كفر يجر طيب كفري ملاتي جتشو كفري لمتي قودما كفري نيرما سومتاني نمني صلاة ديسي كفري ملا قرار بهاجر كما أسيميني كثيرا فتاوى ساني كيستي دكتور صالح الأسيميني هنديك أمو جد هنديك أمو نمني صلاة جنازان ساهم طهارمو أما اللي رت اللي صلاة مو أما اللي maqaabira muslimaatti hin qabaramu akka maatiin hin rakkanne akka fooleen ciincaansaa nama najjeefneef jecha dirree addaattachi bahee qabaramuu qaba malee maqaabira muslimaatti qabaramuu hin qabu jedhan Dr. Saalih Al-Fawzaaniin Al-Usaymiin jechuu kooti rabbi isaan irraa haa jaallatu. Kanaafuu salaanni akkaan jabduudha hamri isii jabduudha akkaataa isillee hubachuun hedduu gaariidha. Isiniin jedhan keenya har'a kana fakkaata guyyaa horii hin gaafatan sirriitti qo'adhaa wadhan isiniin jedha. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu isiniin jedha. Ustaaz Khalid keenya witingii seenaa bakka keenya tolbaa barakallahu fiikum.